Maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Hordoftoota Yididiyaa YouTube biyya keessa akkasuma biyya alaa ta'uudhaatiin karaa gola Yididiyaa YouTube nu daawwataa jirtan bakka jirtaniif lafa jirtan hundattiyyuu nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? An galata Waaqayyoo nagaa kootii fayyaa kooti. Waaqayyo isaatii kanaaf yeroo kanaan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffameetiif kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa har'a daqiiqaa muraasaatiif wanti nuti wajjiniin ilaallu gaa viidiyoo gubbaa irratti akkuma agartan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin wal qabatee gaaffii obboleettiin keenya kaasedha. Obboleettiin keenya gaaffii isheen kaaste tokkoffaan gooftaan Yesuus Kiristoos anaaf jedhee hin fannifamne yookaan anaaf jedhee hin duune kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedheera. Kiristoos kanaafiyyuu inni humna hin qabu kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo ani waaqadha jedhee ofii isaatiin hin dubbanne kan jedhudha gaaffii isheen kaaste. Kanaaf egaa gaaffii obboleettii keenyaatii fi deebiin akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootti Yesuus Kiristoos maalidha kan jedhudhaatiif yeroo garaagaraa irratti egaa kanaan dura barnoota garaagaraa irratti karaa gola Yididiyaa yuutuubiidhaan waliif kaasneetiin walitti wal hubachiisaa turreerra. Haa ta'uutii obboleettii keenyaatiif gaaffii isheetiif deebii akka ta'u kitaabni qulqulluun dhuguma akkuma isheen jette kana Kiristoos ani waaqadha jedhee hin dubbanne hoo kan jedhudha. Egaa akkasuma Kiristoos humna kootiin homaa gochuu hin dandeenye kan jedhu dhugumatti homaa gochuu hin danda'u jedheera. Innoo hin danda'u aangoo hin qabu aboo hin qabu kan jedhu waliin kaasneetu kan wajjiniin ilaallu ta'a jechaadha. Isa fuuldura garuu hordoftoonni keenya keessumattuu kanneen biyya alaa kan jirtan jechaadha. Yuutuubiin dhaabbata yuutuubiidhaa yeroo garaagaraa irratti beeksisa yookiin hojiilee haarawaa ta'an kan saaqudha yookiin kan banudha jechaadha. Kanaaf amma dhiyeenya kana hordoftoonni kennaawwan garaagaraa yookiin viidiyoo darbaa jiru kana jaallachuu isaanii kan ittiin mirkaneessu kennaa suupper taankis kan jedhu yookiin kennaa hordoftoonni kennuu danda'an haga humna isaaniitti baaseetii waan jiruudhaaf keessattuu ijoolleen keenya hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biyya alaa kan jirtan biyyoota garaagaraa keessa tamsaatanii hojii foonii keessan hojii dhuunfaa keessan kanneen hojjetaatti jirtan viidiyoon kun gaariidha nama barsiisaa bareedaadha jaalladheera kan jettan yoo ta'e kennaa yuutuubiin dhaabbati yuutuubiidhaa ayyameetiin jiru suupper taankis kan jedhu kana akka ayyama keessan yoo ta'e fedhii keessan yoo ta'e yoo jaallattaniittu taatan akka nuuf kennitan kabajaan isin gaafadha. Egaatii viidiyoo kana ilaaluudhaan gaafa eegaltan laayik gochuu akkasuma immoo sheer gochuu akka hin daganne irra deebi'eetan isin yaadachiisa. Egaa ta'uutii obboleettiin keenya kun maal jette maal dubbatte kan jedhudhaatiif sagalee kana walumaan haa dhaggeeffannu. Hayya obboloota kan koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti jira galata rabbii isiniin jedha. Hayya akkuma beekamu tanaan dura fayyinni kan koo wayini immoo humna kan kooti jedheetti amanaa ture. Humni kan koo fayyinni kan koo rabbiin tokkicha qofaadha. Yesuus Kiristoosii ergamaa rabbiiti jechuudha akkuma inni macaafa qulqulluu keessatti dubbatee ani waaqan qaba jedhee dubbatee Yesuus Kiristoosii kanaafuu fayyinni kan koo rabbiin tokkicha qofaadha waan ta'eef humna naaf hin ta'u jechuudha kuni. Kanaaf Yesuus Kiristoosii anaaf fannifame jedheeni kaawwachaa ture. Yesuus Kiristoosii anaaf miti kan fannifame anaaf miti kan du'e Yihuudoota ajjeese jechuudha giddiidhani. Kanaaf Yesuus Kiristoosii kana jechuudha. Yesuus Kiristoosii kutaa kamittiyyuu ani waaqayyoodha jedhee hin dubbanne. Yesuus Kiristoosii ani ergamaadha ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee akkuma kutaa hedduu keessatti dubbate. Akkasuma immoo dabalataanis immoo Yesuus Kiristoosii ani waaqayyoon qaba jedhee waaqa akka qabullee kan dubbate
ani waaqadha jedhee hin dubbanne gatii ta'eef jennaani Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbii godhee fudhadhee haqaan gabbaramaan immoo Rabbii tokkicha godhee fudhadheen jira jechuudha. Na akkasii jechuudha obboloota kan koo. Egaa obboleettiin keenya kan isheen kaastu kanadha. Kan biraan egaa fannoo morma isheerra jiru mallattoo fannoodhaa ofirraati kan isheen yeroo isheen kuttu agarra. Haa ta'uutii waa'ee ofirraa kutuu isheetitti itti deebina. Waa'ee nu keessaa ba'uu isheetiif dhumarratti maaliif akka isheen baate xumurarratti isinitti hima. Hanga xumuraatti hordofa. Sababa baateef qabdi jechaadha. Akkasumaan otoo hin taane sababa as keessaa baateef ni qabdi jechaadha. Isas xumurarratti isinitti hima. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya kan ta'e ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam kabajni ulfinni teessoo isaa Aariyaam gubbaarratti isaa qaqqabuuti. Kiristoos fannifamuun isaa sababii keenyaaf balleessaa Addaamiif Hewaan balleessaniitiif jechaadha kan inni fannifame. Kanaaf balleessaa Addaamiif Hewaan balleessan sun immoo dhala ijoollee isaaniitti waan darbeetiif walumaa gala Kiristoos fannifamuunsaa sababa keenyaatiif jechaadha. Du'a keenya injifachuun isaa nuuf jechaadha malee inni balleessaa qabaatee akka inni hin taane egaa hundi keenya beekuun barbaachisaadha. Egaa Phaawulos maal jedha? Ergaa saba warra Qorontosiitiif ergeessa jalqabaa boqonnaa 1:17 gubbaarratti Kiristoos wangeela akka lallabuudhaaf na erge malee akkan cuubuudhaaf ana hin ergine. Fannifamuun Kiristoos ulfina isa akka argatutti lallabe malee fannoo isaa salphisuudhaatiif ogummaa namaatiin hin lallabne jedha. Kanaaf ammas kan an lallabaatti jiru ogummaa namaatiin otoo hin taane fannifamuun Kiristoos, fannifamuun ilma Waaqayyoo, fannifamuun gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ilma durbee Maariyaamidha. Ulfina akka argatuttan lallabe maleessa fannoo isaa salphisuudhaaf jecha miti kanan lallabaatti jiru jechaadha. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha waa'ee fannifamuu Kiristoos? Fannoo Kiristoos laphee keenyarra keessa akkuma jiru laphee keenya gubbaarrattis hidhanneeti kan nuti deemnu jechaadha fannoo Kiristoos. Ammoo fannoo Kiristoos kan hidhannu waan hidhataniif otoo hin taane nuuf galee jennaanidha hidhachuun kan nurra jiraatu. Hordoftoota keenya kanneen nu daawwataa jirtan namatu hidhataaf otoo hin taane maaliif akka hidhannu beekuun barbaachisaadha. Kanaaf fannoo jechuun mallattoo keenyadha. Warra hin amanne irraati kan nuti ittiin addaan baanu warri amanne fannoo isaa morma keenya irratti godhachuudhaan mallattoodhaanidha jechaadha. Nama mitiiti harreen gurguramuudhaaf gabaa baatu iyyuu mallattoo morma ishee irra kaa'aniiti kan itti gabaa baasan jechaadha. Kanaaf nuti immoo addunyaa kanarra gaafa deddeebinu warra Kiristoositti hin amanne irraati kan nuti ittiin addaan baanu fannoo isaa mallattoo fannoo isaatii morma keenya gubbaarra kaawwachuudhaafidha jechaadha. Ulfinniif kabajni ulfaataa fannoo Kiristoosiitiif haa ta'uuti. Egaa qulqulluun Phaawulos maal jedha? Saba warra Qorontosiidhaaf ergaa isa jalqabaa kana boqonnaa 1:18 irratti deebi'eetu akkas jedhee jira. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha jedha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Obboleettii keenyaaf fannifamuu Kiristoosiin dubbachuun isheedhaaf gowwummaadha. Sababiin isaa immoo karaa badiisaarra waanta jirtuutiif gara badiisaatti deemaa waanta jirtuudhaaf waa'ee fannifamuu isaa dubbachuun isheedhaaf gowwummaadha jechaadha. Kanaaf nuyi warra karaa fayyinaa irra jiruuf immoo fannoon Kiristoos nuuf humna Waaqayyooti. Humna keenya jecha kan ittiin diina keenya lolle injifannudha. Yoomiyyuu ta'ennaan fannoo kan hin jaallanne seexanaaf ergamaa seexanaa qofaadha. Kan fannoodhaaf diina ta'e. Sababni isaa fannoodhaan kan injifatame humna fannootiin humni isaa kan dadhabe Saaxinaa'el yookiin seexana qofaadha jechaadha. Kanaaf Kiristoos dhiiga isaa qulqulluu foon isaa kabajamaa fannoo irratti gaafa inni nuuf kutee dhiiga isaa gaafa dhangalaasu inni iyyee caraane seexanadha. Humni isaa kan ittiin injifatame fannoodhaanidha jechaadha. Dhiigi Kiristoos irratti dhangala'uudhaan kan injifatame seexanadha. Seexanaaf gartuu isaati. Kanaaf ammas warri karaa badiisaa irra jiran fannoodhaaf diina ta'aniiti kan isaan deddeebi'an jecha. Nuti garuu fannoodhaatiif diina otoo hin taane firadha. Kanaaf fannoon nuuf warra itti amanuuf humna Waaqayyooti jechaadha. Kan ittiin mo'uu dandeenyudha. Kan ittiin mo'uu dandeenyu. Egaa inni kan biraan qulqulluun Phaawulos saba warra Galaatiyaatiif ergaa isaa gaafa barreessu akkas jedhee jira. Galaatiyaa boqonnaa 3:1 irratti isin yaa warra wallaalotaa jedha. Isin yaa warra wallaalota Galaatiyaa.
Fannifamuu Iyyasuus Kiristoos akka waan caafamee rarraafameetti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wallaaltanitti eenyutu qoricha isinitti godhee jedha. Waa'ee fannifamuu Kiristoosoo caafamee isin duratti fannifamee ture. Akka isin waa'ee isaa hin beekneedhaaf, akka isin waa'ee isaa irraanfattaniidhaatiif eenyutu qoricha isinitti godhe. Yaa obboleettii koo, waa'een fannifamuu Kiristoosoo kitaaba qulqulluu irratti iddoo baay'eetti barraa'ee jira. Bakki inni waa'ee fannifamuu isaatii ittiin barroofne hin jiru hoo? Raajonni duraan dursanii waa'ee fannifamuu isaatii dubbataniiru hoo? Raaganiiru hoo? Kakuu haaraa keessatti waa'een fannifamuu isaatii dubbateera hoo? Akkati waa'ee fannifamuu Kiristoos hin beekneef, akkati waa'ee fannifamuu Kiristoos irraanfattuudhaaf eenyutu qoricha sitti godhe? Eenyunni qoricha sitti godhe? Jaalala Kiristoos akkati irraanfattuudhaaf, siif jecha fannifamuu isaa, siif jecha dhiiga isaa dhangalaasuu isaa, siif jecha dirri isaa shimalaaf alangaadhaan garafamuu isaa, akkati wallaaltuuf, akkati irraanfattuudhaaf, obboleettii koo, eenyutu qoricha sitti godhe? Warri Kiristoosiidhaaf diina taatanii deddeebitan, warri waaqummaa isaa gantan, eenyutu qoricha isinitti godhe? Phaawulos kanatu isa rakkise. Kiristaanota warra Galaatiyaa keessa jiran, utuu wangeelli isaaniif dubbatamu, utuu isaaniif lallabamu, waa'een Kiristoos waaqummaan isaa, gooftummaan isaa utuu isaanitti dubbatamu, namoonni barsiisa sobaa fidanii isaan gidduutti waan facaasaniidhaaf Kiristoosiif faallaa ta'anii argaman, Kiristoositti duddagatan akkuma obboleettii keenyaa kan. Kanaaf qulqulluun Phaawulos gaafa isa rakkisee jedhu, gaafa isa dhiphisee jedhu, ergaa warra Galaatiyaatiif ergaa barreesse. Warra Galaatiyaa, kiristaana Galaatiyaatiif xalayyaa barreesseef. Xalayyaa isaaniif barreesse. Isin yaa warra wallaaltota Galaatiyaa jedha. Isin yaa warra wallaaltota Galaatiyaa. Fannifamuun Iyyasuus Kiristoos akka wanta caafamee rarraafameetti jedha. Akka waan caafamee rarraafameetti ija keessan dura ture. Kana deebitanii akka wallaaltaniidhaaf, akka irraanfattaniidhaaf eenyutu qoricha isinitti godheedha? Namoota baay'eetti qorichi godhamee jira. Akka isaan Kiristoosiin gananiidhaaf, warri Kiristoosiin faarfataa turan akka isaan Kiristoosiin arrabsaniidhaaf, warri Kiristoosiin galateeffataa turan, uqubaa isaaf dhiyeessaa turan akka arrabsaniif, akka gananiif qorichi kan itti godhame namoota baay'eetu jira. Obboleettii koo, eenyutu qoricha sitti godhee? Jaalala Kiristoos akka irraanfattuuf, jaalala isa du'ee du'a kee siif injifate sana akka irraanfattuuf eenyutu qoricha sitti godhee? Filiphiyos 3:18 gubbaa irratti akka jedha. Filiphiyos 3:18 waa'ee jara tokkoo kanaan dura akkuma an si'a baay'ee isinitti hime ammas bu'aa isinitti nan himaa jedha. Waa'ee jara tokko akkuma kanaan dura isinitti hime ammas immoo bu'aan isinitti himaa. Bu'aan isinitti himaa. Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii hin jiraatu. Maalitti? Isaan yaada fannifamuu Kiristoositti, waa'ee fannifamuu Kiristoositti diina ta'anii ni jiraatu. Ammas diina ta'anii kan jiraatan kan akka obboleettii keenyaa baay'eetu jiru. Waaqayyo laphee qulqulluu, laphee cabaa isaaniif haa kennu. Laphee Liidiyaadhaaf kenne akka isheen sagalee Waaqayyoo barattee ittiin jijjiiramtuudhaaf inni Liidiyaadhaaf laphee bane. Obboleettii keenyaaf, fakkaattota obboleettii keenyaatiif laphee isaanii haa banu. Egaa fannifamuu Kiristoosiidhaaf diina ta'anii deddeebi'uudha kitaabni qulqulluun. Fannifamuu isaatiif diina ta'uudhaatiin deddeebi'u. Waa'ee fannifamuu Kiristoosiidhaaf, fannoo irra ooluu isaatiif, isaaf nuuf jedhee isanni fannifame, nuuf jedhee isanni du'ee du'a keenya du'a isaatiin injifate, diina isaa taane akka nuti hin deddeebineef abbummaa isaatiin, arjummaa isaatiin akka nu tiksu tolaatiif eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Mul'ata Yohaannis 1:8 gubbaa irratti hundumaa kan bitu gooftaan jalqabaaf xumura hin qabne anadhaa jedha. Ani gooftaadha jedhee dubbatee hin dubbannee jette obboleettiin keenya. Hundumaa bituu kan danda'u,
Waaqni jalqabaaf xumura hin qabne, alfaadhaaf oomeegaa jechuun jalqabaaf xumura kan hin qabne jechaadha. Bara akkasii dhalate, bara akkasii jira, bara akkasii hin jiru kan hin jedhamne, kan barri isaaf hin lakkaa'amneef ofii isaatii bara kan lakkaa'u. Barri baraan gaafa darbu, barri baraan gaafa jijjiiramu ofii isaatii kan hin jijjiiramne. Barri gaafa darbu ofii isaa kan hin dabarre. Baroota dabarsee ofii isaatii kan jiraatu, alfaadhaaf oomeegaa jalqabaaf xumura kan hin qabne. Kiristoos Iyyasuus ilmi Waaqayyoo, ilmi durbee Maariyaam, eeyyeen Waaqayyoodha. Eeyyeen Gooftaadha. Kanaafidha faaruu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti faaruu faarfatame kiristaanonni kan isaan faarfatan. Yesus Kiristoos Waaqayyoodha jette Tawaahidoon wangeelaan nu barsiisaa turte. Nutis dhugaa baanaa eeyyee Waaqayyoodha. Barumsi Tawaahidoos kunoo kanadha. Yesus Kiristoos Waaqayyoodha jette Tawaahidoon wangeelaan nu barsiisaa turte. Nutis dhugaa baanaa eeyyee Waaqayyoodha. Barumsi Tawaahidoos kunoo kanadha. Barumsi Tawaahidoo kanadha. Kiristoos dhugumatti Waaqayyoodha. Waa'ee waaqummaa isaatii kutaa kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti dubbatamee jira. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha waa'ee waaqummaa isaa jedhanii gadi ta'anii kitaaba qulqulluu dubbisuudha malee, amma garuu rakkoon namoota baay'ee kitaaba qulqulluutu isaan dubbisa malee isaan kitaaba qulqulluun dubbisan garaagarummaan jiru kanadha. Kanaafidha namoonni baay'een kan isaan dogoggoran. Kitaaba qulqulluu dubbisuudhaaf kitaabni qulqulluun nu dubbisuun garaagaradha. Waggaa hedduudhaaf kitaaba qulqulluu mana keenya keessa keenyee teenyee waa'ee kitaaba qulqulluun beeka jechuun baay'ee ulfaataadha. Kitaaba qulqulluun manaa qaba. Kitaaba qulqulluu bilbila koo keessaa appilikeeshinii isaan qaba jechuudhaatiif waa'ee kitaaba qulqulluun beekaa jechuun gargaridha. Kanaaf adda baafachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa obboleettiin keenya egaa jecha kanaatiin deemteetiin jirti. Fannoo morma ishee irra jiru kuttee jirti. Morma ishee isa bareedaa ta'e sana, morma ishee isa miidhagaa ta'e sana, faayya morma isheetii kan ta'e, mallattoo morma eenyummaa isheetii kan ta'e fannoo morma ishee irraatii yeroo isheen kuttuudha kan nuti agarru. Amma garuu kan isheen fakkaattu jechaadha. Muka qilxuu yookiin muka gaaddisa namaa ta'u gaafa irraatii maaxanii jedhan, damee isaa gaafa irraa kukkutanii jedhan hangam akka inni fokkisu isiniyyuu beektu. Namni fannoo morma isaa irraatii kutu muka maaxame yookiin muka guddaa dameen isaa irraatii ciramee wajjiniin tokkodha. Namni jala taa'uu hin danda'u. Namni jalatti gaaddisa isaa jalatti aara galfachuu hin danda'u jechaadha. Hin bareedu, hin fokkisa. Garuu mukti guddaan gaafa damee godhatee jedhu, damee isaa sun immoo gaaddisa gaafa ta'u, nama miti horiin illee jalatti aara galfatti. Warri fannoo morma isaaniirraa kutan egaa warra kam ta'anidha? Warra muka maaxame fakkaatan jechaadha. Mormi isaanii muka maaxame fakkaata. Muka qullaa dhaabatu fakkaata. Muka qullaa dhaabatu namni jalan dhaabatu. Waaqayyoon keenya nu haa oolchu. Kanaaf obboleettiin keenya maaliif deemte ree? Maaliif nu keessaa baate? Obboleettiin keenya maaf nu dhiistee deemte? Maaliif nurraa adda baate? Isa jedhuudhaaf kitaabni qulqulluun akkas jedheetu waa'ee warra ishee fakkaatanii akkas jedhee dubbata. Maal jedha isa jedhuudhaaf Yohaannis ergaa isaa irratti akkas jedhee barreessee jira. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 gubbaa irratti akkas jedhee jira. 2 lakkoofsa 19 gubbaa irratti isaan nu keessaa ba'an maleessa kan keenya miti utuu kan keenya ta'aniiti nu wajjiniin itti fufu turanii. Bakkaaf lafa jirtutti si haa qaqqabu. Waan kan keenya hin taaneef nu keessaa baate utuu kan keenya taatee nu wajjin itti fufta turte obboleettii keenya. Isaan warri nu keessaa ba'an kan keenya miti utuu kan keenyadha ta'anii silaa nu wajjiniin hanga dhumaatti itti fufu turanii. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin taane haa mul'atuudhaaf nu keessaa ba'anii
Kanaan dura nu kan keenya miti nu keessa taa'aa turani. Amma garuu nu keessaa ba'uun isaanii kan keenya akka hin taane akka beekamuuf akka mul'atuuf nu keessaa ba'anii. Kanaaf nu keessaatii ba'anii jedha. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniittu. Hundumti keessan beektotadha. Yohaannis ergaa isaa kanarratti kiristaanota warra isa faana bu'anii jiran duuka bu'oota isaa warra ta'anii isin garuu filatamtaniittu. Isin garuu isa qulqulluu sanaatiin dibamtaniittu. Isa nu dibeef galanni ulfinni teessoo isaa Aaraam irratti isaa qaqqabu. Simboo isaatiin waaqummaa isaatiin isa nu dibe. Waaqayyo keenyaatiif ulfinni guddinni oqubaan teessoo isaa Aaraam irratti isaa qaqqabu. Kanaafiyyuu isiniin dubbisa ergaa Yohaannis kana. Akkas jedha Yohaannis. Isin dhugaa waanta hin beekneefan isiniif caafe mitiidha. Warri sagalee kana dhaggeeffataa jirtan obboloonni koo kiristaanota warri taatan. Isin dhugaa kana waanta hin beekneefan isinitti dubbataatti jira miti. Waan isin isa beektaniif dhugaa keessas sobni tokko illee waan hin banneefan isiniif caafe maleessa. Isuma Iyyasuus kun Kiristoos yookiin Masiihicha ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyudha ree? Isa Kiristoosiin ganu maleessa sobduun eenyudha ree? Inni eenyudha? Dubbifadhaa isiniin kenna ragaasaa. Tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 22. Isuma Kiristoosiin ganu malee, isa Kiristoosiin ganee deemu malee sobduun eenyudha reedha? Sobduun kan biraan eenyudha ree? Kitaaba qulqulluutu sobe moo obboleettii keenyatu sobe ree? Eenyu abbaan sobaa? Isa kana isiniifan dhiisa. Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu isa kanadha. Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu, inni abbaa fi ilma kan jedhame Kiristoos Iyyasuus ilma durbee Maariyaamidha. Inni isa ganu sobduun isa malee eenyudha ree jedha. Sobduun isa malee eenyudha ree? Namni ilmicha ganu abbichaa wajjiniin firooma hin qabu. Ilmicha amanachuu isaa kan beeksisu immoo abbichaa wajjiniin firooma qabaa. Isa ilma kan ta'e Kiristoosiidha beekuu keenyaatiin abbaadhaa wajjin nu firoomse. Galanni ulfinni teessoo isaa irratti isaa qaqqabu. Baga gammaddan warri fira abbaa warri taatan, warri abbaa wajjin firooma qabaattan baga gammaddan. Warri ilmatti amantan waaqummaa isaatiitti isin abbaa wajjiniin firoomtanii jirtu. Warri ilma ganan garuu abbaadhaa wajjiniin firooma hin qabanii jira. Firooma abbaa dhabuu Waaqayyo nu haa oolchu. Abbaa, ilma, hafuura qulqulluu wajjin firoomuun gaarummaadha. Waan isin ajaa'ibu biyya lafaa irratti ati mucaa Waaqayyoo hin jedhamtu taateennaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin dandeessu. Maaliif beektaa? Abbaan yookiin intalli qabeenya abbaa isheetii dhaalti. Ati mucaa Waaqayyoo miti taatee jennaan qabeenyaa isaa akkamitti dhaalta ree? Qabeenyaa Waaqayyoo immoo mootummaa isaati. Kanaaf mootummaa isaa dhaaluudhaaf har'ati maal ta'uu qabda? Mucaa Waaqayyoo ta'utu sirra jiraata. Mucaa isaa taanee dhufaatii isaa lammaffaatti mootummaa isaa akka dhaallu tola Waaqayyoof eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Arjummaa isaatiin inni hunda keenya yoo nu haa geggeessu. Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa haa jiraatu. Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isin ilmichaa fi abbicha keessanii jiraattudha. Abbaa kan jedhame Waaqayyo abbaa, ilma kan inni ittiin jedhaan immoo eenyudha? Iyyasuus Kiristoos. Isa amma obboleettiin keenya inni Waaqayyoon miti jette kitaabni qulqulluun Kiristoos Waaqayyodha. Kiristoos Waaqayyodha. Abdiin inni nu abdachiise isa kanadha. Innis jireenya bara baraati. Galanni isaaf haa ta'u. Jireenya bara bara abdiin keenya isadha. Inni nu abdachiises immoo isuma kanadha jechaadha. Kanaaf xumuraattan jira. Xumuraan jira. Hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Akkas jedha. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa kana boqonnaa 2 lakkoofsa 26 irra gaheetan jira. Kanas waa'ee warra karaa irraa isin kaachisuutti jiraniifan isiniif caafe. Kanas immoo waa'ee warra karaa irraa isin kaachisuutti jiraniifan isinii caafe. Anis obboloota koo kanan isinitti dubbataa jiru. Sagalee kanan isin biraan ga'aatti jiru. Waa'ee warra
karaarraa isin kaachisuudhaaf jedhanii amantaa keessan isin gachisiisuudhaaf jedhanii fannoo morma isaaniirraa warra kutaatti jiran akka ati fannoo morma kee irraa kuttuuf akka ati Kiristoosiin gantuuf akka ati Kiristoosiin arrabsituudhaatiif warra karaarraa si kaachisaniif isaaniif akka irraa of eeggattuuf sagalee kana sitti dabarsaattan jira. Sagaleen kun yoo si gargaara ta'e obboloota keetiin biraan ga'uu hin dagatiin. Addunyaa kana mara hundumaa irratti waaqummaan Kiristoos, gooftummaan Kiristoos iddoo hundumaa haa ga'uuti. Atis iddoo hundumaa qaqqabsiisi. Ani si biraan ga'een jira sagalee Kiristoos waaqummaa isaaf gooftummaa isaa sitti dubbataan jira. Ati immoo gooftummaa isaa mootummaa isaa irratti ni amanta taatee jennaan sagalee kana iddoo hundumaa akka inni ga'uudhaatiif sagalee kana akkati hiriyoota keetiin geessu maqaa Waaqayyootiin sin gaafadha. Egaa akkas jedha. Ammas yaa ijoollee koo yeroo Kiristoos mul'atutti ija jabina akka qabaannu malee guyyaa dhufa isaatiitti yeelloodhaan akka hin rifanneef isumatti jiraadhaa jedha. Yeroo dhufaatii isaatiin leeyyoodhaan akka hin qaanofneedhaatiif isumatti jiraadhaa, isuma amanadhaa, isuma qabaadhaa. Warri har'a Kiristoosiin ganan Kiristoos yeroo dhufaatii isaatiitti murtoo kennuudhaaf gaafa dhufu leeyyoodhaan guutamu. Har'a Kiristoos waaqa miti warri jedhan gaafa Kiristoos dhufu immoo ni leeyya'u. Akka hin leeyyaane obboleettii koo, akka hin leeyyaane obboleessa koo. Kiristoosiin amanadhu. Waaqummaa isaatti amaniitii jiraadhu. Akka hin leeyyaane yoo barbaadde jechaan. Akka nuti hin leeyyaaneedhaaf yeroo dhufaatii isaatii ijoollee koo jedhee akka inni mootummaa isaa nuuf kennu eeyyama isaatiif tola isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf egaa kitaabni qulqulluun ergaan qulqulluu abbaa keenya Phaawulos Yohaannis egaa akkuma inni dubbatu ergaa isaa boqonnaa isa jalqabaa boqonnaa 2:19 gubbaa irratti utuu kan keenya ta'anii silaan wajjiniin itti fufu turanii amma garuu kan keenya waan hin taaneef nu keessaatii ba'anii jedha. Keenya waan hin taaneef nu keessaatii ba'anii jedhee akkuma dubbatu obboleettiin keenya kan keenya miti. Kanaaf jettee nu keessaa baate. Utuu kan keenya taatee immoo silaa nu wajjiniin itti fufti turte gaa. Amma garuu keenya waan hin taaneetiif keenya ta'uu dhiisuun ishee akka beekamuuf akka mul'atuudhaaf nu keessaa baatee kan isheen mul'iste jechaadha. Kanaaf nuti gaa warri Kiristoositti amannee jirru qaanii tokko malee sodaa tokko malee Kiristoosiin amanachuutti akka cimnuuf akka jabaannu tolaaf eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. ከኛ ወገን ቢሆኑ ከኛ ጋር ጸንተው ቢኖሩ ነበር utuu keenyadha ta'ani nu wajjin itti fufu turani nu waliin itti fufu turan hanga dhumaatti amma garuu keenya waan hin taaneef daandii irratti bu'an gartani bakka nuti dhaqaatti jirru mootummaa Waaqayyoo galuudhaafidha isaan garuu mootummaa Waaqayyoo galuuf miti wanta ta'eedhaatiif daandii irratti bu'an jechaadha kanaafidha namni agartaniin beektanii konkolaataa tokko namoota baay'ee wajjin konkolaataa seentanii bakka konkolaataan sun itti dhaabatu utuu hin ga'iin daandii irratti waraa jaalle jedhanii warra bu'an agartaniin beektanii akkuma kana jechaadha. Obboleettiin keenya nu wajjiniin kaate amma garuu maal goote daandii irratti buute. Nuti garuu hanga dhumaatti deemna. Hanga mootummaa Waaqayyootti deemna jechaadha. Isheen garuu nu biraa buuteetti. Waaqayyo immoo arjummaa isaatiin ishee adeeffatu. Laphee isheedhaaf bichisiisuudhaatiin gooftummaa Kiristoosiin akka isheen amantu amanuu qofa otoo hin taane akka isheen dhugaa baatuutiif Waaqayyo Waaqni keenya isheedhaa wajjiniin haa ta'u. Isheedhaa wajjin haa ta'u ishee haa gargaaru jechuun barbaada. Maal ture isinitti fakkaate? Barsiisaa tokkotu ture. Barsiisaan kun utuu ijoollee isaa barsiisaa jiruutu Margeetaa mana kiristaanaati jechaadha. Utuu ijoollee barsiisaa jiruutu kabaroo fuudhe. Kabaroo fuudheetu yaa ijoollee kabaroon kun maaliif iyyaa? Maal ta'e iyyaa jedheetu Margeetaan kun ijoollee bartoota isaatii kana gaafate. Innaan mucaan tokko harka isaa kaaseetu ilaamee Margeetaa barsiisaa kabaroon kun kan inni iyyuu fi gogaa horii irraa waan hojjetameef iyyaa jedheetu deebiseef. Yeroo kana barataan biraa harka isaa kaase. Lakki barsiisaa deebiin kun sirrii miti. Kabaroon sababii inni iyyuu fi mukarraa waan hojjetameef iyyaadha. Utuu isin ta'ee maaliif iyya jettanii deebisuumme? Kabaroon maaliif iyya? Amma inni sadaffaan ammas barataan tokko harka isaa kaase. Kabaroon maaliif iyya jettanii barsiisaan naan eeyyee jennaan. Kabaroon waan gogaarraa hojjetameefis miti. Waan mukarraa hojjetameefis miti kan inni iyyuu. Tole maalirraa waan maal ta'eef iyyaree kabaroon jedhee barsiisaan kun irra deebi'ee gaafannaan kabaroon sababa inni iyyuu fi keessi isaa duwwaa waan ta'eef iyyaa ittiin jedheedhaan. Kanaaf obboloota koo warri biyya
keessas ta'e biyya alaa teessanii sagalee kana daawwataa jirtan. Warri waa'ee Kiristoos irratti warri dubbatan, Kiristoos waaqa miti jedhanii warri dubbatan, kitaaba qulqulluu gubbaa irratti waa'een Kiristoos, gooftummaan Kiristoos, guddinni Kiristoos, waaqummaan isaa kitaaba qulqulluu irratti hin barroofne jedhanii warri dubbatan warra keessi isaanii duwwaa ta'edha. Keessi isaanii duwwaadha. Waa'ee kitaaba qulqulluun beekan waan ta'eedhaatiif waaqummaa Kiristoosiin hin barre jechaadha. Waaqummaa isaa akka hubannuudhaaf hafuurri qulqulluun akka nu hubachiisu eeyyama isaaf tola isaa nuuf haa ta'u. Kiristoos Iyyasuus maalidha? Waaqayyoodha. Kiristoos Iyyasuus Waaqayyoodha. Jettee kanaan duras tawaayidoon nu barsiisaa turte. Eeyyee Kiristoos Waaqayyoodha. Barumsi tawaayidoos kunoo isa kanadha. Egaa har'aaf obboleettii keenyaaf gabaabaatti kun deebii ta'a jedhee yaada. Guyyaa kan biraa, gaaffii kan biraa warri shakkan, warri as keessaa ba'an qabataniif qabadheetan dhiyaadha. Hanga sanatti nagaan tura. Garuu waa tokkoon isin yaadachiisa. Jalqaba irratti kan isinii kaase barnoonni kun gaariidha, natti toleera, jaalladheera warri jettan laayikii gochuu, obboloota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Kana malees kennaa Super Thanks kan jedhamu dhaabbati yuutuubiidhaa kan inni baasee jiru jechaadha. Yoos jaallattaniittu ta'e, yoo isinitti toleera ta'e kennaa Super Thanksii kana akka nuuf laattan kabajaanan isin gaafadha. Sagantaa biraatiin hanga deebinee wal agarrutti nagaadhaan turaa, nagaan jiraadhaa. Bakka jirtaniif lafa jirtanitti qoreen diinaa isin waraaniin, gufuun diinaa isin rukutiin, hamaaf hamattuu keessan Waaqayyoo isin irraa haa tiksu, isinii wajjin haa ta'u. Nagaa Waaqayyoodhaan turaa, horaa bulaa, deebanaa. Didiyaadhaa galaanni keenya.